إبسا مجاسم مالك منتي في التول قال شديك كني سيرب سو أيام قخانة تفسد لجاسم أنا برا قنا كست يوم كان نوفر ورمون توني سوما كان عبرتو جت تنبيت وانغري أوكي هاي بر الدوسرة تبقى تسيبا أكمل نو مال نظرة تبقى أساس تركان ولا دا يرتب فدات سومر بانن سنسرات إذا أنا أبغى إساس رتب بدأ تسياتي سنسرات النتيا سيتوني وكا نانتاني هاللسون فيديو رابع متكوركي Oromoo daf ifataa wanni martireeti wayin boodachi Oromoon tun gabbaate miskiina maarree gootanii tollu rabshaa Oromootiin tollu. Orda, salaamu alaikum. وعليكم السلام Atom, يا مي قاعدة نجا fayyaadha. Warda هو Ibsa eenyu gargaarsisuu edda baru. baruu miti saftii dhuftu warda anaafinatis. Inaafinatu atuu qarshii kuma kudhan jettee maallaqa sanuu hin galchinee jenna gaafa. يعني أما بيزي ده نما مدي في يرون كابو أوكي سوري Nama gargaartaa nama baddii dhuftas siin jeen. نما مدي ده تنسى أنت تبرة إنت شو نما كاب Ifirran tarqa ifin godhin gaarikkii malee meekaappii dibatte. والله سامي قاعد أنت بنا تكون إنكم لذيذ ميكاب دي بتة تبدأ عم يقول لك أنا ركضت سكرسيسو Warda dubbadhu ree. تلا مرمك يا في أنا تكلا لي بسألا كرتلا Talaa. تك ميكاب بينتي بدين جرتلا Yaa tarqa ifin godhin. ما إننا ندار ترى كفرنج تهدي ونجي نبى بودي ما منيرة Angizee namni jalaan dubbanne ni naara ni beektaa mida biyaati. هاي مالي فارت وعليكم سلام جي إرسا خنا خف نقول جرما إنت منيري Qiyyaa tokkoon na aarse qiyyaa dachaa santu na aarse wallaaya. Hedduu naare maal ni ta'a? مكينة أرسيو خاوند مكينة أرسيو بر Laa. Ani amma dhuguma rabbitti wallahi ibsaa fi nasnaan fedhu. Amma na jaqa sirriitti hima. Ani amma ibsaa fi nasnaan fedhu dhugumatti. Garuu ammoo jechiisaan mucaa kana hedduu na aarse jira lee. namni akka ibsaa miskiiniin jiru wallahi. Ibsaan tiktaakii kiyya kanarra gubuudee gurubbii keessa waan biqisee bira haasoo inni sadiitti. Aboo tiiviin isaa akka rekkanii maqaan balleessine wallahi cubbuun gaarii miti. Yaa Wallahi wallahi cubbuun gaarii miti. qabrii tana qofa seentaa munira. Wallahi jimaa kanaan hin kakadda muniiraan ibsaadhaaf akka waan ibsaan sharatti laala biratti hin oofne. Naaf ibsaa dhiisa ibsaa. Ani ibsaa naaf ibsaa wal gaafanna rakkoon qabu dhiisee nammaami. Ammoo kiyyaan dachaas kuni uummanni kun cidhaan oolanii ani ilma sabaati gizee ju eenyutu ilma sabaan ta'ini. Uummanni arrachi bee kiyyaan faltiin kun maaliif akka namarraa na dabanneenni maal ta'e qooyi. Gabbaati gabbiidoo dalagaa. Wallahi akkamatti waan qaqqabatu godhame nama qaqqabatte beektaa wanni marti sanumaaf Kutu qaba Oromoon na gargaartee ta'e. Numa jaalattu akka shawaan ilma qabaati bar eenyutu ilma gandaati ilma gandaa eenyu ganda 15 mata namni keessatti hattuu ni jira biyya 15 mata ilma gandaa yoo ta'e maa biyya namaa biyya hattummaan biyya 3-4 mata inni. isi loqotaa garuu xayyarate sunu Hoggudaka anamma wallaggaa taayetiin jira gimbiin taayee jira wallaggaa bakka ummee una warri ijoollee wallaggaa kottaa seenaa siifin hima wallaggaa. warda ilaamee Takkaamuu afaan wallaggaa naaso maaliifi afaan kiyya kaniin roota kiyyaatiin naasaa. ilaamee warda dhisi sirraan bareedu maali beektaa haala kanaa awwaaloltuu waan hedduu takka Hattuu gara. Amoon raadisi kun wallaggaatti garaaja ture diti. Anjoollee wallaggaa meeqaa dawwalee naaf hin dhaggeeffatu. Hattuu haalli kunis garaaja namaa dalagu ture wallaggaatti. ilaamee ni boqote Ijoollee argee sabbatii dhagee garaaja dalagu. ciao warda Arragataa maaltu naan geetti nama ragataa. dhaabi gaagura midhaabi sin jee maal jechuun nama dhageessu moclaaka sin jee dhaabdu Moclaaka ibsaa koolama rooti. no dhaabi sin jee midhaabi bas khalaas deebitee ammas ifin xiqqeessin gaama guddataa jirtaa mi fiifu mudii tanarraa baatee jirtaa mi silaa namni ragannu sun jiraatti Qaramiin guddataa jira duraan nin xiqqaadde duraanan. mudii arrabarraan baane ilaamee ilaala nama arrabsuun kun maali nuti nama Laameelaa deddeebiidha. yaa nuti inoo dhufee jira laalama rabsha Ibsaa jedhanii ajaa'iba dira. dhageesse namatti nuti Dhaggeeffadhu ani wallaggaa dhaggeeffadhu wallaggaa waggaa meeqan taa'e beektaa ulaakiin hin afaan argeeti gaafa kijiboo fadadda. inni kan sidhi Muniira afaan wallaggaa beektaa. haasawaa jirru afaanuma kenna beektaa afaanuma oromooti inas loqotas ta'ee kaanis ta'ee kun nu walii nu galche kun waan wal nu nyaachisuuti beektaa ani ilma sabaati dhageette. Beekas.
beeka ilma sabaati beeka ilma gandaa miti. Kanaafuu ilma gandaati. yoomillee ta'ee dhabbuma fedhe iyyuu ani. Yaa akhi dhaabaan irraa itti acabacaa biitan irraa dhiitaati. Salaamu alaikum. Waalaikum. Akkam jirtan? Fayyaa Nagaan fayyada. nagaan dhufte. Ibsa natti ergatee nin galshaani. Muniiraan nin galshaa. Jajjabaa. Yeroo deemu ni dhaggeeffannaa. Baga nagaan nu eegdan ibsaa fayyaa akkam eessa baddan takka? Al jennee dhaggeeffanna us waarda us. An barbaachisaa taatan adiraashaan qaba manni shaan qaba la daareetti man beekaa barat. An biyyaa faranjiin jiru Itoophiyaan jira. Kalas. Maal duba ma dhukaas walitti banuu haatan hiree ammaati muutira kaadhuuti inni haasee fixatu uuman ani isa godhe keessafuu addaa fa'aa anarratti illee viidiyoo maraa oolan. Ayyee deefi dubbadhu maal jettan? No, waran tukina. Assalamu alaikum ummata qaqqaali. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. keenya. Jirra. Akkam Maala jirtan? yoo wallaalle nu gorfadhaa malee akka nu tasuma lubbuuf Ati afaan keetti maal jette? Waldaan siimii irraa qabdi jette. An dachaas irraa dachaas si duuba taa'u jira. Naafi dachaas wallollee addaan deemne moo dachaas loleetiin addaan deemne moo arrabseeti immoo akkamitti addaan deemne si duuba jiraami? Maalirratti addaan deemne viidiyoo san dalaguun barbaachiseesi. Yaa'u kan darbe yeroo aariitti darbeera amma bakka yaa'u sun. Mataan kee miira mucaana san Sabuma tokko. Gaafa rakkoo tokko yookaan walirraa waan tokko barachuun kan warra baay'ee mucaa kasa miiran naqini mucaan jechi inni jecha keetiin deemaa jira malee jecha isaatiin deemaa jiru takka faratti akka mucaan lolee viidiyoo lolu hin godhinsi lolaa jira viidiyoo irratti bakka isaa buutee maaliif loltaati eenyu isin hin loleesin. Dhugaa rabbii halotuu lolchiisuu barbaade qaata sabni niif sabni wal lolee yookaan immoo rakkoon tokko uumame ani akka mataa kiyyaatti isa gorse abshuur jedhee dan bira dhaabbataa jira abaluun arrabsina isa kami kan nuti nama gad deebisne yookaan immoo yaada nama fokkataa kenninee beennu miidiyaa kanarratti yoo si teessii fakkeenyaaf dhugaa rabbii yeroo majammaraatti kabajaan halkan guutuu yaada nurraa fuutee hanga birrii 50,000tti fakkeenyaaf dachaas kana gargaarsifteetta. Galatani qabda garuu haa ta'u malee rakkoon Wadaza. Deemchita. Naafin dijin sirkita. Naafin dijin. Maalitan? Munira baddu. Warda dhaggeeffadhu waan takkaan siima. Warda. Sagaleen tiyanii hirtimi. Dhaggeeffadhu. Yoo gartee walitti haara qabaatan si bitachaas bakka itti walitti fayyidan nama walitti ittiin fayyidu jira. Wali fayyada yoo walitti haara qabaatan. Nagaa ol fiddee neettee gabbuuftee warra jujjuu tana dhiisi dhaggeeffadhu kallattii waan inni sitti haareen haati dubbatu. Yoo itti haarte kallattii itti dubbatu. Maal rakkoo qaba? Walitti naqaa maal jechuudha akkamitti? Ati maal haasa'u jirta sa? No, easy. Afaan isaatiin haati dubbatu ilaal waa wali balleessanii beekanii itti lamaantu walitti dubbata kallattiidhaan. Dachaas natti haasa'u qaba malee mucaan sun natti haasa'uu isaan barbaadu. Yoo ta'e dachaas yoo akka nama takkatti wardarraa rakkoo qaba jee as bee viidiyoo dalagee wardaa waan kana na gootee jee hana himatu. Dachaas natti haasa'u qaba malee bakka kanatti sallambo caamii wajjin natti babbaxaxasaa wajjin haasa'u takka farratti dhaggeeffadhu. Waan inni haasa'aa jiru dhaga'ee jirtaame sakaram kutee maalitti haasa'u jirti? Karam kutee caalaan yaa an dachaas naafi dachaas wallabbiin qabnu wallolan qabnu viidiyoo namni ummaa isii irraa kafalattee qiimii jettan qiimii an dachaas nama ajjeesee nama dindeemne waa godhee nama dindeemne akka nama takkatti haasoo san bira kunnee jira dhaggeeffadha isiniif dhima. Kun immoo dachaas miira keessa naqee jechuun mucaan kun mucaa Oromootii miti ani jimmaadha ilma sabaatii miti maarree miti kana dhiisiti
namni hundi Oromoo majiiti nama takka gaafadhu malee ustee nama hunda qaqqabatiin dachaas yaada namaatiin hin deemi yaada sammuu keetiitiin hin deemi amma durallee si gorsee jira allaan. Dachaasitti yoo kanite dachaasitti kan inni najala kana jirtaami dachaasi kanni dachaas na waliin haasa'u kalaas tana bakka antanii nama barbaadu. Dachaas viidiyoo banadhu. Dachaas anaa dubbisuu fedha anaa dubbisuu fedha. Dachaas wartaa waan qofa naanaa jiru anaa fi inni jechuun nagaa na dedeemne nagaa wal biraa dhimmi viidiyoo harkiyaan. Dawwalee viidiyoo san gaafadhe rabbiin adagaa gommaa naa kannu anis hin beene ummaanis hin beene gadhiisni dhaabime dachaas kana anaa dubbisuu fedha. Samboota tiyan qiimii isaan ganan qiimii mootii irraa fuudhe moo qiimii maaliin itti qabadda santa sambooda nan galsha waa'ee namaa. Tammoo gaafa dheengaddaa san balleessine dhugaa jenne nu hundi keenyaa balleessine jenne dubbanne. Tasan biraa kun immoo wanti dachaasi kan dubbadu dachaasni. Wardaa mee dhaabbadhu dachaas anaa dubbisa dachaas dachaas. Dachaas dachaas hin dubbattu. Deeffaanan. Ati laal deef dhaggeeffadhu fokkoraa dhiisi okay fokkoraa dhiisi ani rakkoo dhuunfaa rakkoon irraa qabaatti ati rakkoon sirraa qaba jiititi na kootu immoo fokkoraa sirra fokkortee maqaa namaa yayyaamtu dhiisi maqaa kiyya baasi alaa jambi na godhiyaan. Digalee. Hojja maalin si fokkoraani waa. Warda. Maal walirraa qabnaa iyyee si fokkoraan. Wardaan qiimii itti qabdii jettee dheengaddaa haasoyte qiimii adeessan nagartee naa qiimii itti qabatu. Dachaas dawwaleetiin gaafadhee nan akka nama takkatti dawwalee gaafadhee wardaa teenya badlee fedhiifa manaan jee. Yaada yoo walirraa fuuchuudhaaf fokkoraan moo aniifati. Warda. Wal fokkoru wanti barbaachisu hin jiru. Galee. Mee muniiraatti itti haasee mee muniiratti banadhu viidiyoo. Mee daqiiqaa takka naa obsi dachaas kanaa waa gaafachuu fedhanii. Dachaas ni dhaga'ama. Dachaas hin jiru. Bira jira dachaas dubbatu haa. Muniira. Hin dubbattu dachaas. Dachaas hin baanaa bari hin dubbattu. Networking qabdu. Aye xiqqoo networkiitu qabaara Muniira. Tole hayyaa guutaa kana dubbisi jeen. Yaadee jechuun dingataa malsiin taane walirraa fuuna hidhee dubbachuun barbaanne garuu inni si gala. Tole hayyee inni dhageessaa dhaggeeffadhu bakka ho'iin dubbachuu barbaada. Warri as jala jirtan Oromooleeni dachaasilleen dachaas guyyaa dura dhufe mana maayikii anaa fi maayikii teenyee hibboo wal gaafachuu jirru taphachuu jirru mana maayikii keessa dhufe guyyaa duraatiif na dhukkuba je'ee achitti isa gargaaree turre 15,000 dhaggeeffadha. Obboleessa keenya guyyaa sayyaa'ii takkan qabu ture muuturra kaaddu amma akkuma akkas jettee dhufteen wallee bareedduu nu dhageessistee nuti illee siif gammannee hedduu anillee dubbadhee mucaan kun fakkeenya akka caaluu hundee isaati jennee sabboonummaa keetiin wal si qabsiisnee akka ati bakka guddaa geessuuf si hawwinee turree jechuudha. Tana keessatti har'aati silaa sabboonaa dhugaa ilma Oromoo taate Oromoo jidduutti haadaa histii takkaa haadaa yaa'iidhaa nu jidduutti hiniitu yoo silaa nuti balleessinee ijoolleen tun balleessiteellee manguddoo qabnaa keessaan waan namatti himannu qabna itti himattee yaada bareedaadhaan namarraa yaada godhattee
seeraalillee siif adabuu qabanii jechuudha. Bakkuma deemtutti ijoollee hunda bakkuma deemtutti nama hunda akkana na godhanii ittarra galataa labuutillee akkana na godhattee waan akkanaa kanaati. Oromoo jidduudhaa dhiisi dachaas. Sirraa hin bareedduu dhiisi. Dhageessee hin bareeddu. Oromoon takka si jaalattee takka si jibbitu hin jirtu. Oromoo takka jaalattee takka gadi hin qabin. Oromoo yoo si balleessite gartee Oromootti himatta. Kanaafuu waliin hin fitinii obboleessa keenya si jaalanna si kabajnaa feemasa taate baga taate siif gammannaa. Ammoo deemtee nama komachaan oolin namni nama komatu ni jibbama. Sa'aa 24 nama komachaan oolin. Dhiifamallee naa godhanii. Sumaafi eeggadde mucayyoon takka sirra bilbilteeti. Biraan taa'u jira mucaan tokko Ameerikarraa. Doolaara 5,000 kannaa fi mucaa sannoo yaamaa jee. Mucayyoon sirra bilbiltee mucaan si gaafachuuf Ameerikarraa hogguu si dubbisu ilma haadha sale jettee ni baate jechuudha. Doolaara 5,000 dhorkite. Wallahi waqossum billah. Mucaa doolaara 5,000 si erguu deemu. Ilma haadha sale jettee nagamu. Warda nagamu. Ini daga. Ewa bakakati. Mucaan itti bilbiltee mucayyoon mucaa sannaa yaamaa jeeni. Wallahi doolaara 5,000 ergaa fi jee Ameerikarraa. Namuma nuti beeynu beeytee nama artistiiti itti bilbiltee akkami dachaas keenyannaan ilma haadha sale maal abbaa keetii feete jee wayi dooraallee 5,000 kiyyanaa hafee jee mucaan. Ilmi namaa tokko tasgabbiidhaan deema malee akkanumatti kadeemu jibbaa magarsaan deemin nama si jibbullee fitti dhiyeessaa ka ilaalcha hamaa si qabullee amala gaariin deebisaa fi namni akkasitti nama haammata malee nama deemu hunda akkana na godhan jechaa hin oolin dhageessee. Kanaafuu angama kiyyaatiin wallahi annalleen tuyne silleen tuyne garuu ammoo ilaalchi ati ijoollee teenya asirraatii qabdu osoo feemasaa hoo taatee bakka guddaa hin gahin hojiin tee gaarii miti ati fuula duraafillee yoo karmatti fuftee hojiin tee gaarii miti jechaash natti hin tolle dhiisi firraa ijoolleen si dura feemasaa baga feemastee nuti siif jaalannaa obboleessa keenya Oromoo waliin hin dahin siin jaa fixadde hanganuma laal likkuma deemu Galatoomi muniiraa teenya. Galatoomi wanni beekuu qabu dachaas dhugaa dubbii muniiraa tana kijiban joomman dhibbaan dhibbatti akka dhugaa ta'e nan fudha maal ennaan dachaas irra dawwaleetin guyyaa kanaatis gargaaraaf jiran nan gargaarin naan jee roottin cufee kuteen way qaalicha kun hin deena chinna wallaahi watirlaahi an gargaarsa kan barbaadu naan jee akkasumatti cufee kuteen karaa umaree san kutee jechuu tartiibatti qabadde wallaahi watirlaahi sin hin jaa. Ibsa ammeedha mana keetitti. Dai mana kayda wardaan ni jirti zamanu ni jira murti guutuu ni jira jarri fudhata hin jiran alla munira sagalee tan nin beekaga ayyuudha ayye amma viidiyoo waraabee gadhiise baate viidiyoo inni waraabee keessatti namni abbaa ibsaa jaalalaa jaadiin gargaarsa guyyaa gargaaru naa qabanitti namni ija hin qabne gurbaa ija hin qabne san gargaarra jaadii gurbaan waraanu deemu murti guutoo jaamusan warda zammaanoo jeem maqaa achi mana kee hin jirre jarri kun hundi edan jiran viidiyoo isaa seenaa dhaggeeffadha wallahi dachaas ati wallahi hin taane maali bakka kijiba wala haafadde dhaggeeffadhu ani amma dachaas dhaggeeffadhu naaf ibsa abbaa jaalalaa wallahi ayyoo rakkoo irraa qabaattan dachaas mucaa gurgurleen nin jiran isinin mootirra kaadhu warda daqiiqa takka naa qalli wanni beekuu qabdu ana akkati mana kiyyatti kabajaa isaa kan nisan deeme viidiyoo warra wara wallaahi watirlaa feemasootan tuttuqin fitti ana kan sitti hima zamaanu irraa feemasoota guutuu laayitte waliin geesse warri lafaa dhaggeeffadhu fiifuu nuti feemasoota kana gartee wallaahi akka rabbi sodaatanii deebi'anii nu kadhatanii nuutu sadaqaa isaanii guura gidee rakkatan nu dhufa warrummaan lafaa kunu abbaa qabeenyaatiin jalqabi namni feemasni isaanii oli malee isaanii gadi miti ati feemasa dhabnaan abbuma namuma hundaa'uu dhabde dhugaan sitti himaan feemasni yoo si dura dhaabbate waa takka agartu fuula duraafillee yoo taphallee baafte sabskraayibii namni si godhu hin jiru ijoollee tanaa wajjin nagee buusii nagee wajjin jiraadhu dhugaa barbaannaan anta dhugaatiin siin jaa ani nasraa gursum wallola qabna ibsa abbaa jaalala wallahi wallola qabna isaan sirra jaaladheetii miti ammoo dhugaan jirtu haqarra dubbachuudhaaf ati dogongora jirta dogongora guddaa jirta dachaas feetu fudhadhuu feetu jibbi guyyaa dheengadda dhufte amala gaariin dhufte hanguma xiqqaa beekamtee hanga beekamti san keessatti kaatee nama waliin laaquu seenti ati bakka guddaa naman geessitu dachaas keenya daandii ammarra deemu jirtu kana if duuba deebii eessaan jira jii if laali obboleessa rabbii sitti himnee jirra galatoome.
دبدو يبسا ما تبنا والله بري ما لبيت طبعي وانا ما فوق برا مسكين ما متخاصي فوق سيقله عملا عملا كباشو كباب مو فريفو سيقله عزو ابو سلام ودو امتا مارا خنته ويني ينيجتا ويني ما رجي والله لازم قاتك خاني خان مثبته هي دچيسه وواچسه دوغان سننجا namni hoggaa fudhatu deemu hoggaa waa namarraa fudhatu deemu aizoo ishii gooftaa koo jee fudhata akkatti mitan sabaa kana takkaan dhageenya nama takkaa gargaaramuu deemu akkasi facha wargeen beeku obboleessa kiyya ani sirralleen beeku amalla akkanii kuni waa namaan fuudhu namni waan harka namaa tokko jiru waan keetu akkasitti fudhattu unkaan san dhiisi waan kee odoo liqiimutti kan itti akkasitti fudhattu girrisaan as jala akkatti gaafa kan akkatti girjoo sun wooma takka siin goone no mubaarakatti illee si keessa waan takka si godhu hin tanii miti garuu waa namaa godhu dhugaan sinitti himan warri ajjaraatilleen dhugaa sinitti himan isinii mucaa maraachitanii mucaa akkana guutanii warri ooyisaa jirtan isinii dachaas akkana kanaan deem bakka kanaa kanatti akkanatti hin dubbatin ustee amma ammas kanaa wajjis waan hin taane naasayin viidiyoos akkatti miira keessan galin sii galee wanni harka namaa jirtu takka argatuma takka dhabaa tanaafi yoo tolte amala tolte haala tolte ni argatta itti jaanii sanii achitti abalu maarree akkas godhatanii akka namni innillee namarratti kaka'u innillee namarratti viidiyoo maru namnu akkana jira jee mucaa kaa raameessaa jiru isini inni tokkoffaan isini inni lamaffaan deevi jechuudha akkas inni laa dhaggeeffatu dachaas waan ta'eef sitti hima dhaggeeffadha dachaas amala miidiyaan beeku dachaas amma miidiyaa dhufe waan taateef girrisaan kun okkuu cinaa koomattiidhaan lelelelelele jan akkuma waa isaa godhanse girrisaadha waan akkasiin godhu wallaahi si galteema namni nama tokko nama dhuunfaa dhiisi namni akka biyyatti Harargee fi Walloo fi barana gaafa beelaan Arsii beela baase ijoollee feemasoo taati malee girrisaa miti habiibii na dhageesse yoo milkaa'uu barbaadde uummata feemasaatiin wajjin wal ta'e nam tokko osoo rakkoon qabu nama tokko nama lama dhuunfaa hunduma hogguu qaqqabachaa deemte ilaa artistii amma dheeteeti eenyu galataa labu masitu qaamee maal si godhanni hoo sirba isaa Oromoon jaalattee dhaggeeffachuu jirti ilaa achii jechuun nama si dura wallisuu ture kadhate subhaanallah wallaahi ani amma kana maslaateetiif malee ani waa takka illee mas keessaan qabu si galtee sanaafuu tas gabbaayii deeme habiibii karaa natti deemu jirtu kun karta akkasiin geessu if duba deebi'e isaan jira if laali amma miidiyaa dhuftee miidiyaan baxaabbatiin afaan beeytuun beeshaadha waay si galataan sirba irraa fudhatee si wal dhabdee qabanis seebar dubbii sana maaltu galataa tanan dhageenye azaanuun namatti ture ani beelaa akka namatti na dhiisime imbiyyoo afaan maarati wal keessa wanni hin jiru yoon sirbu akka sirbatti hin beeka akka galataatti imbiyyoo maarre si maaliif galataa tuqe si galataan maal irraa godhe viidiyoo dalagee moo video dalage wallahi video sana fira video dalage amma kun over amma video dalage galata video je golilla ke akana mai bareeda baase bareeda ka dhaggeeffatte Oromoon qabdu akka galata waan sirbine